Sirni gaggeessaa reeffaa artiist Halloo Daawwee Adaamaatti guyyaa har'aa raawwateera. Sagantaa kana irratti argamuun haasaa kan taasisan hoogganaan Biiroo Aadaa fi Turizimii Oromiyaa obbo Hussein Fayyisoo Halloo Daawwee artii uummata Oromoo guddisuu keessatti nama gahee guddaa bahatte ta'uu dubbatan. Artiist Halloo Daawwee yeroo kamiyyuu caalaa yeroo uummanni keenya rakkoo hamaa keessa ture dhukkubsattee illee hin cadhine. Yeroo jijjiiramaa keessatti gahee isii irraa eegamu hunda isaatu qoodachuudhaaf hojii guddaa hojjetaa ture. Halloon Daawwee artistoota Oromoo qofaaf osoo hin ta'in dhaloota har'aatiif aartii bal'isuu keessatti qooda olaanaa qabdi. Kanaaf isii yoomiyyuu hin daganne. Oromoon bara baraan isii yaadata. Artiist Halloo Daawwee goota uummata Oromoof qabsaa'aa turte kan uummata ishee irraa dhiiga gootummaa qabattee dhalatte waan ta'eefis sirni gaggeessaa gootaa akka taasifamu ta'eeras jedhan obbo Hussein Fayyisoo. Gootummaan hunda caala. Gootummaan ergisaan hin dhufu. Gootummaan dhalootaan dhufu. Oromoo keessaa dhalatte waan gootummaa qabduuf gootummaa isii kana sadarkaa isii eeggatu mootummaan naannoo Oromiyaadhaa qindeessuudhaan koree adda addaa ijaaruudhaan sadarkaa adda addaa irratti nama gootummaa qabu gootummaadhaan geggeeffamu waan ta'eef kanaaf hirmaannaa guddaa bulchiinsi magaalaa Adaamaa akkasumas qaamonni adda addaa hirmaatan geggeessaan kun akka ta'u godheera. Pirezidaantiin Waldaa Artistootaa fi Muuziqeessitoota Oromoo Artiist Tsaggaayee Dandanaa Artiist Halloo Daawwee sirna cunqursaa uummata Oromoo dararaa ture keessa fuula dura dhaabbachuun mormuu fi irratti qabsaa'aa turte jedhan. Artistiin gameettii maayikii qofaan miti qawwee qabattee Oromoo iddoo amma inni jiru kanaan ga'uudhaaf qabsooftuu dubartii calqabaa bosona galtee. Halloo Daawwee sirna cunqursaa keessatti artistii dubartii mana hidhaa seentee umurii guutuutti murtaa'ee umurii ishee daa'imummaa irraa kaastee kennaa Rabbi kenneefitti dhimma ba'uun sirboota isheen uummata ishee dadammaqsaa artistoota amma jiranis akka dhalatan taasifteetti jedhan Artiist Tsaggaayee Dandanaan. Umurii ishii waggaa 15tti immoo kenna Rabbi kenneef aadaa Oromootiin wallisuu daa'imummaa irraa kaaftee ilmaan Oromoo haamilee isaanii eeguu akka Oromoon qaroomu Oromoon iddoo isaa akka argatu Oromoon abbaa biyyaa akka ta'e nu artistootatti calqaba kan nu barsiistee ija nu bantee har'a iddoo nuti jirru kan nu geesse Halloo Daawwee. Halloo Daawwee nuyi jiraatte ija nuu bante. Sirni gaggeessaa artiist Halloo Daawwee bakka artistoota dinqisiifattootaa fi namoota aangootii mootummaa argamanitti guyyaa har'aa magaalaa Adaamaatti raawwateera.